السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما أتو أبا منا قبو فريندي بافتو لجي سنتو إجولين كل من سعودي عربياتي دواني إجولين مجيون كوني انتلا ورساتي إني دو يكون أبا مناتي كان الراسينا أجايبان سنهما سينامتي وانين قدته سوابا سناماتي ولا جيسي نما أتو أبا منا قبو فريندي بافتو أتو أبا منا نكارات أبدو أتو إلموك أبدو فريندي على بافتو. ومن الأجائب عن اللي نما إجانا رجل وان كان إثيوبيا كيستي رجاوان قبل حاسو الرأبي أتونش إنكمو ربي الرجا كنا مكان سعودي عربية كيسا كنو هنتور تربان كنا كيسا أكستي فيديو كينيا يوغويا يو ساعتين نجاه وهي سرفا درغمي بانكوتي إثيوبيا كيسا أجائب عندس وان أجائبات والله إتنا بالتي مو نجادونا كم تجراني وان كان رانتني هما ونتاركني أجائبا هردي أغوست لما ويان جمعة أكم جرت هردفتو تكينيا ريو شافيتي أيوبي وجنانجرا sababnin har'aa kana dubbachuu barbaade fi nama otuu abbaa manaa qabu abbaa manaa nikaa godhatanii beetasabni nikaa walitti godhee nikaa godhatanii abbaa manaaf haadha manaa bultii wajjin ijaarratanii bultii qabu. Garuu faashiniin Itoophiyaa keessatti yookaan immoo zeegaan Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa baafate amma faashiniidha kun faashiniidha baafate otuu abbaa manaa qabdu fireendii alaa baafate mallattoo qiyaamaa keessaa isa ajaa'ibaati kun isa gurguddaa otuu abbaa manaa qabdu fireendii alaa baafate wallahi al'aazim ijaan argan naman yeroo sadi afur ijaan irra deebi'ee arge rabbiin kunoo viidiyoo amma akkatti Saudi Arabiyaa keessaa iyyuu mul'ise sababa sanaa beektasan walajjiise waa jara kanaa isiniif hanima abbaan manaa otuu jaartii manaa qabu otuu ilmoo irraa qabu fireendii alaa baafatee walii bilbila. ومن الأجائب yeroo hedduu irra deddeebi'ee wanti na ajaa'ibu ani haati manaa abbaa manaati waliin otoo jirtu bilbila fudhattee kaardii guuttattee fireendii siitiin alaa haasofti gizii abbaan manaa hojii deeme fireendiidhaan haasofti walii qaxaranii bira deemti uteelatti walii qaxaranii yeroo abbaan manaa hin jirre bira deemti abbaan manaa silumaa mana dhoolu waan ta'e jennaan dubartiin Itoophiyaati kun waa hin ijaan arge wallahi al'aazim. Itti aansuudhaan ammoo abbaa manaa otuu jaartii qabu fireendii baafatu guyyaa dhaqee uteelatti affeeraa wajjin oola bilbilaa waliin haasaa kaardii guutaaf sa'a 24 yeroo isiin hin jirre ija eeggatanii garuu ilmoo walirraa qabani mana keessa wajjin jiraatu mana soddaa wajjin naqu wajjiniin abbaa manaa jaartiif jaarsa yookaan immoo warraaf abbaa manaa jedhamanii waamaman kun maali kun garuu yookiin fiilmii wayii yookiin immoo seenaa wayii sitti fakkaata miti seenaa miti amma yeroo kanatti Agusti tokko jechuun bara 2024 guyyaan Jumaa har'aa bar waan har'aan sitti maara jarri kun ijoollee kanarraa meewaa xiqqoo jibbadha ijoolleen kun makkaan keessa jiraatu akkuma namni tokko biyyaa bahanii hojjetatanii biyya injiran Saudi Arabiyaa jiru inni hojii hojjetee gala jaartii manaa qaba akkuma argasii hojjetatee manatti gala isiin lakka kan biraa janattee kan biraa qabdi otuu kan biraatii wajjin waggaa amma isiin jiraatte rabbumaaf jara qofa beeka wajjin jiraatan wajjin waan fedhan godhan abbaan manaa hojjetee birrii waan argate wajjumaan qoddatanii wajjumaan nyaatanii wajjumaan dhuganii yoo maatii gargaaru ta'e wajjumaan gargaarani wajjumaan jirani saba Oromoo osoo hin taane sabni kun saba Amaaraati baay'inaan ammallee Oromoo keenya ajandaan hin taane saba Amaaraatu ammallee ajandaa godhanii wajjin boohaa jirani isinii galee gurbaan naannoo Makkaati akka himamaarutti gurbaanni kun hojjetee gaafa guyyaan isaallee guutu gaafa jarri kun ajjeesu jiranu hojii isaa hojjetee galgala haadha manaa isaa mana qaba mitiire jaartii isaatti gale gizee jalli galanu jarri kun wajjiniin jirani wajjiniin waan fedhan godhaa jiranii wajjiniin jiru gurbaan waan xinnaa walitti galee achumaan jaartii ta'anii haadha manaa isaa ta'anii sababa fireendii alaa baafattee abbaa manaa ofii ajjeefte gurbaa kana gurbaa suuraa isaa agartan kana jechuudha abbaa manaa ofii ajjeefte sababa fireendii otoo nikaa isarraa qabdu sababa fireendii alaa baafattee wajjin jirtu abbaa manaa ishii kan dalagatee dhufaaru bari inni badii dhalmaan kan dalagatee dhufaaru manatti ajjeefte subhaanallah al'aazim. Foto jara argatanii ajandaa ijoolleen Amaaraa hedduun ajandaa godhatanii intaraataa jiranii jechuudha.
Friendii si ta'aniti abbaa manaa nikaa irraa qabdu ilmoo qabatanii sanii axaarra'ee barre Allahu a'lam abbaa manaa isii ajjeefte sababa kanaan balaan gara dubartiitiin dhufe ilaa yawmal qiyaamaan dhaabatu dubartiin egaa inni haadha manaa hin qabne obboleettii qaba inni obboleettii hin qabne haadha qaba dubartiirraa fagaachuun hin danda'amu yoo jaartiin hin fuudhu jette obboleettii qabda yoo obboleettii rabbi sila siin kennin immoo haati kee dubartiirraa fagaachuu hin danda'amu dubartii arrabsuu hin danda'amu garuu balaan gara dubartiitiin dhufe abadatin abadan maatiin ijoollee kanaa gurbaa isa ajjeese isa du'ee kun maatiin jarri biyya tokko naannoo tokko wal beekani jechuudha maatiin gurbaa ajjeefame kun dhaqanii abbaa gurbaa kana ajjeesan laalila ijoolleen tokkoffaa dubartittiin maraatu jechuudha intalli maraattuun otuu abbaa manaa qabdu fireendii baafatte dhaqxee otuu abbaa manaa fireendii baafatte dhaqxee fireendii sii manatti waammatte jennaan gurbaan hojiidhaan dhufee argee ittuuyyuu jaran ajjeefne ofumaaf argee ofumaaf du'e sababa sanaaf jecha maatiin biyyaa wal baxabbaxee abbaan gurbaa kanaas ajjeefame. Ajaa'iba akkasitti balaan gara dubartiitiin dhufe dhaamu isuma ammoo otuu abbaa manaa qabanuu fireendii baafachuu shaadaa yaaqe shaadaa shari'aa kamtu si ajaji shari'aa kamtu mee iyyaaddu otuu ilmoo qabdu otuu abbaa manaa qabanuu dhiiraan haasa'uu jechuun maali shari'aan geessisee jira amantiin kamillee hin dhorku yoo abbaan manaa sun siin taane na hiiki jechuu abbaan manaa sun siin taane taanaan na hiiki jechuu mirga qabda shari'aan kamillee si ajaja amantaan kamillee si ajaja nama hin taane wajjin tokkoffaa nama hin taanetti eerumuun dhorkaadha erga eerumtee immoo yoo siin taane immoo fatwaan adda adda baasanii ciisicha keessatti yoo sii hin taane na hiiki kun garuu rakkoo abbaa manaati miti bar amala dhabuu abbaa manaa jala teessee dhiira biraa janajjattee dhiira biraa haasofte gizeen ijoollummaan maraatuudha rabbillee gizee ijoollummaa namaaf dhiisa jedhu ijoollummaan maraatuudha namaaf dhiisa rabbiin ولكن ergammoo bultii oratanii bultii orachuun badiirraa fagaachuufi haadha manaa fuuchuun badiirraa fagaachuufi eerumuun badiirraa fagaachuufi erga eerumtee moosii ta'e ilmoo wajjin deesse amala dhabuun fireendii baafachuu kun wallaahi faashina haaraadhaa mallattoo qiyaamaati obboleewwan kiyya ajaa'ibu manatti ta'e kun Itoophiyaa keessatti hin beektan hin beektanii kan dhiira fireendii baafatanii haasa'attanuun otuu abbaa manaa qabdanuu otuu haadha manaa qabdanuu kan fireendii baafatanii alaa haasa'attanuun namammoo otuu haadha manaas abbaa manaas walitti beekanu badii giroodha see gara feete hakuttu jedhee inni gara feete hakuttu jette waliin jedhaniiti janatanii galgala wajjin galanii ilmoo argatanii ilmoo qabanii qabeen jiraa wajjiniin deemanii wajjiniin bulanii wajjiniin oolanii dayyuusiidha kuni irraa wallaalaa jaahila namaati inni kun ammoo faashiniin Itoophiyaa keessaa abbaa manaa qabanuu fireendii baafachuu otuu jaarsa qabanuu fireendii otuu jaartii qabanuu fireendii baafachuudha mallattoo qiyaamaati rabbinu haa eegu namoonni kanneen viidiyoo kana dhageessan viidiyoo kutaa biraatti hanga walitti dhufutti kanneen viidiyoo kana dhageessan waan kanarraa of eeggadhaa adra waan kanarraa of eeggadhaa karaa sooshaal miidiyaa hundattuu kutaallee sheer walii godhaa isinii jecha nagaan naa jiraadhaa galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh